Leenjiin bakka bu'oota barsiisotaa wiirtuu muummeetiin ganna laatamu inni marsaa shanaffaan as galma kana keessatti leenjitoota godinaalee Oromiyaa garaagaraa dhufaniif kennamaa jira. Leenjiin kun egeree mana kiristaanaaf hedduu murteessaadha. Leenjitoonni leenjii marsaa shanaffaa samiilanaa kana irratti hirmaachaa jiran baay'inni isaanii lakkoofsaan 96 ta'u. Kiristaanummaan maalidha isa jedhutti deemuu keenyaan dursinee yaadannoo kana ilaaluu keessaniin dursa muuxannoo jireenya keessanii irratti gaaffiiwwan armaan gadii haa deebisnu jecha. Jaarraan kun yeroo dhaabbileen amantaa garaagaraa itti baay'atanidha. Yeroo kanatti barsiiftonni mana kiristaanaa yeroo kamuu caalaa dhugaa kitaaba qulqulluu fi dhugummaa amantaa keenyaa bal'inaan kiristaanota hubachiisuun murteessaadha. Kanaaf immoo barsiistonni waltajjiirra dhaabbachuun barsiisan yeroo yerootti hubannoo ofii gabbifachuun irraa eegama. Waldaan duuka bu'ootaa barsiisota haaraa horachuuf kan jiran ammoo dandeettii isaanii cimsuuf godinaalee Oromiyaa irraa tajaajiltoota waamee mata dureewwan adda addaa irratti leenjii ji'a tokkoof turu ni laataa fi daaqonni maaramaa yaadataa itti gaafatamaa kutaa barnootaa wiirtuu muummeeti. Haalli waliigalaa leenjii marsaa shanaffaa miilanaa kun akkam akka ture dubbata. Bara 2016 barattoota baay'inni isaanii 96 ta'uuf turtii ji'a tokkootiif leenjii garaagaraa akkasumas koorsileen bu'uuraa kennamaa turaniiru. Kana keessatti egaa haalli hirmaannaa sochii barattootaas ta'ee barsiisonni ramadaman dammaqinaan hirmaatanii barnoota kana kennuu haala baay'ee bareedaa fi haala gaarii ture. Leenjitoonni galma tokko keessatti leenji'aa turan kun hubannoo dabalataa leenjii kanarraa argatan akkasiin nu qoodaniiru. Leenjii duuka bu'ummaa fudhadhe keessatti waa'ee tooftaa lallabbii wangeelaallee akkaataa barsiisaan nu fuuldura dhaabbatanii yeroo isaanii aarsaatti kennuudhaaf waan baay'ee waan nuuf godhaniif kan irratti bu'aa guddaan argadhee jedheetanii kan iyyaadha. Leenjii kanarraa immoo addatti kan arganne jedhee ani yaadu kan qabnu irratti dabalannee jechuudha. Wanta dura qabnu irratti waan baay'ee dabalannee jirra. Koorsilee ciccima mana amantaa keenya keessatti barsiifaman kan akka dubbii amantaa fa'aa akkasumas immoo dubbii fayyinaa fa'aa barannee jirra. Tokko kanarraa beekumsa argannee jirra. Lammaffaa immoo gama amalaatiin naamusa kiristaanummaa gaafa baran daaqonii tokkorraa maaltu eegama, luba tokkorraa maaltu eegama, amanaa tokkorraa immoo maaltu eegama ka jedhu gama tokkoon beekumsa arganneerra. Karaa biraatiin immoo hubannoo waliigalaa argannee jirra jechuudha koorsilee baranne kanarraa. Naannoo tajaajila naamusaa tajaajilaatiin wal qabatee naannoo tajaajiltootaatiin wal qabatee waan guddaadha jechuudha kan baradhe akka kootti. Waa'ee sirna mana kiristaanaa jedhu irratti sirni mana kiristaanaa keenya garam deema, maalidha sirni mana kiristaanaa akkamitti itti fufuu qaba, maal ture kan jedhu gadi bu'insaan abboota barumsaan gahaa ta'aniin barannee jirra. Leenjiin isaanii nu jijjiiree jira jechuudha. Guutumatti waa'ee sirna mana amantaa keenyaa akka beeknu isa dogongora ta'e kun sirrii miti jennee akka dhaabnu isa mootuu sirrii ta'e akka itti fuffisnu amantoonni seeraa fi sirna mana kiristaanaatiin akka deemanii fi nutis immoo ofii keenya ittiin jiraannee akka kan biraa ittiin jiraachisnuuf akka taanuuf barannee leenjineerra jechuudha. Turtii ji'a tokkoo waliin turtan kana keessatti muuxannoon walirraa qooddattan jiraa jennee gaafannee turre. Godinaalee Oromiyaa keessa jiran keessaa yeroo kanatti waldaan kun walitti qabee akka nuyi wal barruuf akkasumas illee muuxannoo qabnu nuuf hiruu isaatiif gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Muuxannoo daran hangana hin jedhamnedha kan inni walirraa fudhanne haala barumsa wangeelaatiin haala sirna galatootiin wantoota garaagaraatiin mana amantaa keessatti wantoota dhiyaatu wantoota yeroo hundaa geggeeffamu keessaa muuxannoo bal'aa walirraa fudhanneerraa jechuudha. Naannoo tokkotti ciminni akka jiru naannoo tokkotti immoo laafanni akka jiru kana barannee kana immoo wal jijjiirree inni godina biraa waan godina koo keessa jiru sana muuxannoo gaarii jiru fudhatee galee itti hojjeta iddoo isarraa fudhadhe immoo galee san akkoorratti hojjedha kan jedhu sana waan bal'aa walirraa baranne jechuudha. Aadaa kiristaanummaa waliin deemu walirraa fudhanneerra. Manni kiristaanaa naannoo Oromiyaa keessatti iddoo kanatti hanqina kana qaba, iddoo kanatti cimina kana qaba kan jedhu hanqinas ciminnas wanta jiru walitti finnee waliin mari'annee isa hanqina ta'e san hin sirreessina jennee walii galleerra jechuudha. Hubannoo aadaa, hubannoo amantaa, hubannoo obbolummaa waliif dabarsinee jirra jechuudha. Dhiibbaawwan adda addaa, gidiraawwan adda addaa isaan keessa darbanii akka duukaa bu'ootaatti mana kiristaanaa akkaataa isaan tajaajilaa turan muuxannoo hedduu walirraa fudhannee kana fudhannee galles cimnee gara fuulduraatti immoo tajaajila keenya caalaatti cimnee akka tajaajiluuf muuxannoo hedduu walirraa fudhannee jirra jechuudha. Ammaan dura tarii
waliin beeknu. Tasa feesbuukiidhaan fi wantoota garaagaraatiin akkasumaan waldaa ka jedhuudhaan sheer walii godhaa turre malee waliin beeku. Amma lafa jirru Oromiyaa bal'oo kana keessa walitti sassaabamnee dhufuun keenya nuuf waan guddaadha, muuxannoo guddaa nuuf kenna. Rakkoowwan jiran hundumaayyuu fuulduratti akka hiiknuudhaaf waan bal'aa nuuf kenne muuxannoo guddaa walirraa barachaa jirra. Barsiisonni godinaalee garaagaraa irraa carraan kennameef kun leenji'anii qofa akka deebi'aniif osoo hin taane waan baratanii fi waan hubatan kanaan bakka irraa dhufanitti deebi'anii hawaasa kiristaanaa naannoo isaanii akka barsiisantu eegama. Kaayyoo leenji'aniif kana galmaan gahuuf hammam qophiidha? Duuka bu'oonni kana dura akka keenyatti miti kan baratan. Kanaafuu waan nyaatan dhabaniitu, waan dhugan dhabaniitu, dhagaa boraafataniitu. Nuti immootu kan kana caalu kan isaanirra fooyyee qabna waan ta'eef rakkinna isaan argan san hin argine. Kanaafuu bifa gaariidhaan addunyaatti baanee tajaajiluudhaaf kutannoo guutuudhaan qophoofnee jirra. Wanni duubatti nu deebisu homtuyyuu hin jiru jedha. Duuka buutonni gooftaa iddoo garaagaraatii walitti dhufamanii gooftaa duuka bu'aa barachaa kan turan sun saniin booda immoo hojii isaan eeggatutti bobba'anii jechuudha. Nutillee akkuma amma asitti walitti dhufnee barannee leenjine kana kanaan booda kan nu eeggatu maalidha? Deemnee barsiisuudha jechuudha. Waan baranne kana barsiisuudha. Uummata keenya mana amantaa kana keessatti kan jiran akka ciman taasisuu, kan bahanii immoo akka deebi'an taasisuutu nurraa eegama. Kanatti immoo hanga Waaqayyoo nu gargaaree fi nu jiraachisetti hojjechuudhaaf qophiirra jirra jechuudha. Hangama kootiin waan hin dhagaye kana akkuma abbaan keenya Phaawulos dubbatu wangeela lallabuudhaa yoon baadhee anaaf wayyoo akkuma jedhee dubbatu sana gaheen koo bahachuudhaaf qophii gama kootiin xumureetiin jira jechuudha. Kan hin dhagaye kana dhaloonni akka dhagahu. Imaanaan nutti kennamus immoo kan dhageessan dabarsaa kennaadha malee qabadhaa taa'aa galchaa kaa'aa miti. Macaafni qulqulluunis kan dubbatu isuma kana kan nu barsu. Kana gaheen koo kanan bahachuudhaaf qophaa'aa jira jechuudha. Adeemsa leenjii kanaa keessatti ciminni jiru maali? Wanti fooyya'uu qabu dhimma kana irratti hirmaattonni yaada nuu qoodan qabu. Iddoo garaagaraatitti tajaajilli amantaa akkamitti jira kan jedhu barannee jirra. Karaa biraatiin immoo barsiisonni keenya karaa gaafilee mariitiin mee akka isin yaaddanitti mee akka hubannoo kana dura qabdanitti maal qabdu jecha nu gaafachaa ofii isaaniitiifis immoo deebii sirrii nuu kennaa karaa marii ta'een jechuudha barachaa turre. Karaa hirmaachisaa ta'een barachaa turre. Kana dura maal beektu jedhanii barsiisonni keenya nu gaafatanii isa sirrii ta'e san nu cimsanii isa dongora ta'e kan akkanatti sirreeffadhaa. Sirni mana kiristaana keenya akkana seera mana kiristaanaatiin deemuu qabna jedhanii isa dura beeynu irratti akka cimnu nu godhanii isan beeyne mootu nu sirreessanii abboonni beekumsa qaban nuuf kennanii nutis immoo kan gaafii nuuf ta'e gaafannee sirna mana kiristaanaa fuulduraa akkamitti akka deemsisnee irraa barannee irraa jechuudha. Barsiisonni keenyas haala nu galuu danda'uun akkaataa nuti fudhachuu dandeenyuun akkaataa nuti hubachuu dandeenyuun karaa walirraa barachuutiin hirmaachisaa karaa ta'een nu barsiisaa turanii. Akkaataa uummanni bakka garaagaraa irraa dhufe kun itti hubachuu danda'uudhaan dursanii gaaffilee marii adda addaa kennuudhaan gaaffiif deebii gaggeessuudhaan muuxannoo adda addaa kennuudhaan haala gaariidhaan nu leenjisaa jiru. Akkasumas hirmaattota gaafa ilaallu hirmaattonni waan kana dura gaaffii isaan ta'e tajaajila keessatti waan isaan mudachaa ture waan deebii barbaadan hunda sirriitti hirmaachuudhaan waan beekan immoo deebisuudhaan yaada adda addaa kennuudhaan hirmaannaa guddaa taasisaa leenjiin kun bifa ho'aa ta'eetiin kan gaggeeffamaa jirudha jechuudha. Manni kiristaanaa keenya yeroo ammaa qormaata alaa fi keessaan qoramaa jirti. Leenjitoonni kun hawaasa kiristaanaa biraa dhufan kana barsiisuun amantaan akka cimanii dhaabbatan gochuun ergama isaan waltajjii leenjii kanarraa fudhatanidha. Ergama kana bahachuuf dhiisuu isaanii karaan ittiin hordoftan jiraa jennee daaqun maaramaa gaafannee turre. Namoota kana wajjin wal arguudhaaf sadarkaa wiirtuu fi hanga dameetti neetwoorkii ijaaruudhaaf karoora baafanneerra. Egaa karoora baafanne kana milkeessuudhaaf namoonni dhimmi isaan laallatu qaamonni adda addaa ni jiraatu. Akka fakkeenyaatti itti gaafatamtoonni kutaa barnootaa kan wiirtulee, itti gaafatamtoonni kutaa barnootaa kan dameelee isaan kana waliin neetwoorkii uumuudhaanii yoo xiqqaatee warreen waggaa arfan darban baratanii fi bara kana immoo baratanii ba'an kana bakka tokkotti walitti fidnee maatii tokko ijaaruudhaan hunda isaanii wal barsiisaa. Isa booda immoo tokko tokko isaanii to'achuudhaaf karoorri karoorfamee jira.
wiirtuuwwan leenjiin kun itti kennamu babal'isuuf akka kutaa barnootaatti karoora gara fuulduraatti qabanis nu ibseera Daaqon Maaramaan. Inni jalqabaa wiirtuu leenjii kana bakka sadiitti taasisuudha. Innis yoo hin danda'ama ta'e wiirtuu giddu galeessaa bakkuma ammaa Alamganaa Amaanu'eeliitti. Inni lammaffaan wiirtuu lixaa jennee bulchiinsa magaalaa Naqamtee irratti, wiirtuu warra kibbaa jennee Arsii fi Adaamaa keessaa tokko filannee geggeessuudhaaf karoorri qabamee jira. Karoora kana milkeessuudhaaf egaa qaamoleen qooda fudhattoonni bakkeen nuti maqaa dhoofne kun jiran yoo nu deeggaran yoo nu tumsan bakka kanatti barsiisuudhaaf karoora ni qabna. Karoorri dabalataa waggaatti yeroo 2 barsiisuudhaaf karoorri baafanne ni jira. Barattoota kana ganna baatii hagayyaa, bona immoo baatii yeroo sooma guddaa keessa namoota waamnee barsiisuudhaaf karoora baafannee qabna. Walitti qabaa waldaa keenyaa Abbaa Shinoodaa irraa jalqabee wiirtuu irra kan hojjetan hojjettoonni biiroo keessaallee deeggaraa turaniiru, galatoomaa jechuu ni barbaanna. Kutaan miidiyaallee as deddeebi'anii waraabuu isaaniitiin galatoomaa jechuu ni barbaanna. Barsiisonni keenya addumatti halkan guyyaa osoo hin jedhin sa'aatii ramadamanitti sa'aatii isaaniirraa, humna isaaniirraa, qabeenya isaaniirraa waan hunda aarsaa godhanii asitti argamanii barnoota kana kennaa turan baay'ee galatoomaa. Waaqayyoo gatii lubbuutiin nama taasisachuu ni barbaada. Dabalataan immoo obboloonni haala mijeessitootaaf ramannee iddoo kanatti akka dhufanii haala mijeessan ijoollee kana to'ataniif isaan ramannu dhufanii waan kana akka barbaachisummaa isaatti nu deeggaraa turanii baay'ee galatoomaa jennaani. Dhumarratti namni dhuunfaa maqaa isaanii kaasuu hin barbaanne waldaa kana walakkaa barattoonni kun ittiin baratan ispoonsor gochuudhaan barattoonni kun akka barataniif nu deeggaran jiru. Maqaa isaanii waaqni ni beeka. Waaqayyo gatii lubbuu isaanii taasisuu galatoomaa ulfaadhaa jechuun hin barbaada. Daawwattoota keenya leenjii barsiisota bakka bu'oo marsaa 5ffaa waldaa duuka bootaa wiirtuu muummeen kenname irratti xiyyeeffannee qophii qindeessinee turre daawwachaa kan turtan. Yeroo biroo qophii biroon walitti deebinaa. Nagaa Waaqayyoon turaa. Boohichi koonafa mirga dhabee dhugaa nama lamoo sumaraanata.